kaadhimaan koo heerumtee suuraa gaa'ela isheen argee. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessanii fi haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa addunyaalessaa nama barsiisu isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun maatii keenya akka taatan kabajaan isiniin gaafadha. Dudduuba yookiin immoo baakgiraawundii suuraa keessanii balleessitanii baakgiraawundii suuraa bareedaa, konkolaataa, mana, artistoota bebbeekamoo fi kanneen kana fakkaataniin suuraa keessan bareechachuu otuu gammoojjii Dubaay hin deemiin akka nama gammoojjii Dubaay deemeetti suuraa kan isiniif bareechuu suuraa keessan galchuun qofa al takkaatti mataa isaatii duuba suuraa keessanii kan balleessu appilikeeshinii moobaayilii ajaa'ibaa liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Liinkii sana tuquun appilikeeshinii sana daawunlood gochuun ammuma itti fayyadamuu dandeessu. Kallachumaan gara seenaa guyyaa har'aatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeeti. Jaalalleewwan lamaan baay'ee wal jaallatanii tokkotu ture. Inni biyya hambaa jiraata, isheen immoo biyya keessa jiraata. Isheen ni baratti ijoollee waan ta'eef yeroo barbaaddetti karaa hiriyoota isaa maallaqa akka barbaadde moobaayilii, laaptooppii, taabileetii akka fedha isheetiin bitees ni ergaafi. Maarree jaalalleen inni dhiiraa ishiidhaan waan baay'ee jaallatuuf waan isheen gaafatte fedhii ishee guutuudhaaf guyyaa tokkollee duubatti jedheen beeku. Jaalalaan waggoota muraasaafis erga waliin turanii booda jaalala kana gara gaa'elaatti jijjiirrachuu qabna jedhanii waliigaltee mataa isaaniitiin jaarsi gara mana warra intalaatti ni ergama. Warri intalaas tole ajab nama akkamii argattee nama nuti jaallannu nama nuti kabajnutu si fuudhuuf qophaa'eeraa nuti gama keenyaan isatti siin kennuu keenyatti baay'ee gammannaa gaa'elli keessan kan Abrahaam Saaraa isiniif haa ta'u jedhanii eebbisanii intala isaanii gurbaa kanaaf kennuuf eeyyamamoo ta'anii. Sanaan booddee gurbaanis waan hundumaa guutee maatii ishee erga gammachiisee booda gara biyyaatti deebi'ee qubeelaa hidhatee jaalallee isaarraa kaadhimaa isaa godhatee deebi'ee. Maarreegaa kaa'imummaan amanamummaa lamaan isaanii gidduutiin kan uumamu kan baay'ee namatti tolu caalaatti akka wal beekaniif kan nama gargaarudha. Kaadhimaan inni dhiiraa jireenya isaa borii waliin jiraataniif gugguufee darbatamee biyya ormaa keessatti ofii agabuu bulee bor maatii isaaf ijoollee isaaf jiraachuu waan barbaaduuf har'a kanan hojjedhee bor immoo kanan argadhaa jedhee guyyaa guyyaatiin itti hima. Maarree kaadhimaan isheen dubartiin wanta guyyaatiinis torbaniitiinis ji'aatiinis kiisii isaa keessa galu ni beekti mitire. Nama kana madaaluu ni eegalte. Hammam isa madaaltus garuu wanta isheen gaafatte liqeeffate illee kaadhimaan ishee kun ni guutaafii ture. Haa ta'uutii garuu kaadhimummaatiin waggaa muraasa erga dabarsanii booda dubbii magaarii hariiroo gaarii keessa otoo jiranii toora sooshaal miidiyaatiin kaadhimaansaa heerumtee gaa'ela godhattee suuraa gaa'elaa kaatee hiriyoonni firri baga gammadde bagattiin si ga'e otuu jedhanii ija isaatiin argaa. Bor nan fuudhaa waliin hin jiraadha namni jettan sanuu waadaa maatii bira gahee qubeelaa laphee keessatti hidhame otoo waliin qabaattanii maxxansa irratti arguun baay'ee ulfaataadha. Maarreegaa namni kun ija isaa amanuu dadhabee moobaayila isaa dhiisee kan namaatiin banee maqaa isheetiin galee yeroo laalu dubbiin dhugaadha. Gaa'ela ajaa'ibaatiin kaadhimaan isaa heerumte. Kanaan booddee maaliif akkas na gootee anuu abdiidhaan hawwiidhaan si eeggachaan jiran sadarkaa kanarratti faayidaa hin qabu mitire. Kaadhimaan isaas yoo nan soba jettee dubbii kana garatti yaaltu hin qabdu. Hundumaarrayyuu garuu dabalataan kan nama ajaa'ibu intalli yoo gante maatiin ishee akkamitti ganu maatiin isheellee akkam goote kaadhimaa kee maal isatti dubbatta kansaa waadaa garamitti gatta jedhanii otoo hin gaafatiin intalaaf maatiin maallaqa arganii walamansiisanii lakki isa kanatu kanarra galii guddaa waan qabuuf
heerumanii ba'uun immoo waan hin danda'amneef isuma maallaqa qabu kanatti heerumi jedhanis gorsuu ni danda'u ta'a. Yaa obboloota koo seenaan kun biyya ormaatti kan raawwate otoo hin taane asuma biyya keenya keessattidha. Nama tokko mitiitii maatiin illee kan hin amanamne intala isaanii fuudhuun gurbaa isaaniitti heerumuun kan nama qaanessitu jira. Yoo xiqqaate kaadhimaan ishee kuni waggaa 4 oliif gatiitti kanfalaa ture. Biyya ormaa ta'anii gara biyyaatti maallaqa ergaa nama kadhachaa nama sossobuun hagam ulfaataa akka ta'e hedduun keessan tilmaamuu ni dandeessu. Qabxiin gara biraa seenaa kanarraatii barannu qubeelaan erga hidhamee kaadhimummaan erga waliif ta'ee booda jaalalleewwan walirraa fagaatanii kan jiraatan yoo ta'e jiruun jaalalaa bultii isaanii kan duraatiin olitti waan jeeqamuuf erga wal kaadhimmatanii qubeelaa waliif hidhatanii booda ulaagaa gaa'elaa guutuun waliin jiraachuudha malee waggaa 1 waggaa 2 booddee gaa'ela ijaarrannee waliin jiraanna jechuun qormaata gidduu ofiitti baay'isuudha. Haa ta'uutii immoo garuu darbanii gaa'ela gara biraa uumuun immoo qalbii walillee faaluudha. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaatu Yuunifoor seenaan barsiisoon ganama kanaaf isiniif qabaddeen dhiyaadhee kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun illee akkana deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Baakgiraawundii yookiin immoo dudduuba suuraa keessanii balleessitanii suuraa bareedaa kaawwachuu, suuraa keessan daran miidhagfachuu yoo barbaaddan appilikeeshinii moobaayilii ajaa'ibaa suuraa keessan al takkaama keessa galchuun qofa harkaan bakka kamiyyuu kutuuf otoo hin tuttuqiin ofiisaa suuraa keessan keessaa baasee baakgiraawundii barbaaddan irratti kan isiniif hidha'u appilikeeshinii moobaayilii ajaa'ibaa. Anis fuulduree viidiyoo kanaa yeroon hojjedhu yeroo hundaa kan ittiin fayyadamu suuraa nama sanaa qofa kutee barreeffamaa fi baakgiraawundii ani barbaadetti kan naaf hidha'u appilikeeshinii ajaa'ibaadhaatii. Liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Liinkii sana tuquun appilikeeshinii sana daawunlood gochuun ammumatti fayyadama.